hagayya 21,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamayyooti. Guyyoota 11 dhufan keessa roobni guddaan waan jiruuf of haa eeggatamu jedhe jaarmichi. Jaarmiyaan raaga haala qilleensaa Itoophiyaa har'a irraa kaasee guyyoota 11 dhufan keessatti roobni guddaan akka roobuuf jiru raageera. Akka lakkoofsa Habashaa hagayya 15 haga hagayya 25 guyyoota 2017tti bakkootni ganna kana bokkaa argatanitti guddu gala hamma guddaan roobuu hin oolu. Guyyoota eeraman keessa bokkaan idilee haga al-idilee roobuu waan danda'uuf bakkoota lolaan hammaatutti of eeggachuuf dursaan of qopheessuun akka barbaachisu gorseera. Dhiya kibba dhiyaa giddugalaa fi kaaba baha biyya kanaa keessatti bokkaa guddaan akka tasaatti dhufee roobuu hin oolu. Inuma sa'a 24 keessatti kan miilimeetira 30 caalu roobuuf akka jiru ragaan raaga qilleensarraa argame agarsiiseera jedha dhaabbatichi. Kun kan ta'eef waqtiin ammaa kan ganna ta'urraa kan madde haalli qilleensaa isaaf mijatu babal'ataa waan jiruufidha. Oromiyaa guutuu godinoota Wallaggaa Arfanitti, godina Iluu Abbaa Booraa, Bunnoo Beddellee, Jimmaa guutuu godinoota Shawaa Arfanitti akkasumas godinoota Arsii lamaan keessatti kan barameen ol roobee lolaa fi lafti citee miidhaa fiduu danda'a. Kanas ta'e sana guyyoota 11 dhufan keessa bokkaa giddugaleessa haga guddaan roobuu waan hin oolleef lolaan akka miidhaa hin geessisneef dursee of eeggachuun hundaa caalaa jedhameera. Itoophiyaan galaalchitoota 3 jila kana keessatti hiite akka gadhiiftuuf jaarmichi gaafateera. Mootummaan Itoophiyaa amma kan duraanii caalaa nageenyaa fi bilisummaan gaazexeessitootaaf balaadha jechuun jaarmiyaan mirga galaalchitoota addunyaaf baabsu CPJ'n ibsaa ture. Kaleessas irra deebi'ee biyyattii keessatti ammallee gaazexeessitoonni ukkaanfamuu fi hidhamuun akka irraa hin dhaabbanne ibsa baaseen beekseera. Ibsa kaleessaa sanaatiin erga baatiin hagayyaa seeneetii galaalchitoonni 3 akka hidhamanii jiran jaarmichi beekseera. Mana jireenyaa isa koyyee faccee jiru keessaa kan fuudhame ediitara gaazexeessaa riippoortara Yoonaas Amaaree, keessummeessaa qophii raadiyoo Haaduu Abdul Samaad Mohammadii fi galaalchaa TV naannoo Sumaalee Kadir Mohammad Ismaa'eel warra baatii kana keessa qabamanidha. Kadir Mohammad hagayya 5,2025 naannoo Sumaaleetti qabamee himata tokko malee mana hidhaa keessa jira. Abdul Salamaan Mohammad ammoo hagayya 11 qabamee hagayya 14 gaafa waajjira isaa sakatta'ame malee achi buuteen isaa hin beekamu. Yoonaas Amaaree hagayya 13 warra fuula isaanii dhoksaniin magaalaa Shaggar keessaa mana isaatii erga fuudhame eessa jiraansaa hin baramne jedhan CPJ'tti hooggantuun damee Afrikaa Mutukkoo Muumoo. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa gocha isaa kanarraa dhaabbatee warra hidhee jiru lamaan hiikee achi buuteen isaa kan wallaalame Yoonaas Amaaree immoo as jira akka jedhu CPJ'n gaafateera. Lammiileen biyya alaa tajaajila fayyaa dhaabbilee mootummaarraa argataniif gatii dachaan kaffaluuf jedha ministeerichi. Itoophiyaa keessa kan jiraatu lammiin alaa tajaajila yaala fayyaa dhaabbilee mootummaarraa argatuuf kaffaltii qophaa'eef dachaa isaa akka kaffalu kan ajaju qajeelfamni qophaa'aa akka jiru ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa qajeelfama kaffaltii ilaalchisuun qopheesseen lammiin biyya alaa tokko yoo bu'uuraalee misoomaa tajaajila yaala fayyaa kennan kan mootummaan harka qabutti tajaajila argatu kaffaltii idilee lammiileef qophaa'e irraa dachaa 2 akka kaffalu dirqaa jedha. Hospitaalonni buufataaleen tajaajila fayyaa yaala fayyaa fi dhaabbileen tajaajila fayyaa kennan kan seeraan kaffaltii kan kaffalchiisan ta'uu kan ibse qajeelfamni kun kaffaltiin hospitaalota mootummaa federaalaan bulanii fi kan yuunivarsiitiiwwan waggaa 3 kan irra deebiin fooyyeffamuudhaas jedhameera. Hospitaalonni mootummaalee naannoon bulanis akka seera naannoo isaaniitti gatii isaanii kan bahu ta'uu qajeelfamichi eere. Fooyyeensi gatii kaffaltii tajaajila fayyaa kun humna hawaasaa ilaalcha keessa kan galche sadarkaa 1ffaa fi bakka argama bu'uuraalee misoomaa tajaajila yaala fayyaa kennan kanas yaada keessa kan galche ta'ee kan raawwatamu ta'us ibse. Gatiin qorichaas baasii geejjibaatti dabalatee kaffaltiin isaa 25 haga 30 ta'us gabaafameera. Oduu keenya taanuun finciltoonni Dimokiraataa Rippaabilika Koongoo keessa socho'aa jiran baatii tokko gidduutti namoota nagaa 140 ajjeesaniiru jedhe.
Human Rights Watch Democratic Republic Congo ba'aa keessa kan socho'an hidhattoonni M23 jedhaman baatii tokko keessatti yoo xiqqaate namoota nagaa 440 ajjeesu jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch gabaase. Hidhattoonni M23 fi mootummaan Democratic Republic Congo gidduutti nagaan akka bu'uuf Ameerikaa fi Qatar tattaaffii godhanis guyyoota darban keessatti walii galteen dhukaasa dhaabuu cabuun gareen lachuu wal himataa jiru. Namoonni ijaan argan dhaabbilee mirga namaaf falmaniif akka himanitti hidhattoonni M23 dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoota nagaa jumlaan ajjeesaniiru. Haleellaan sun kan irratti xiyyeeffate ammoo kanneen sabaan Hutii jedhaman irratti akka ta'edha gabaasni kun kan ibsu. Hidhattoonni M23 mootummaa Democratic Republic Congo irratti haleellaa bananiin bakkeewwan albuudaan badhaadhoo ta'an to'achuu danda'aniiru. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan nama miseensa ISIS bakka isaanitti argaman eeruu naa kenne $10 badhaasa jetteetti. Ameerikaan waa'ee kutaa hojiif madda maallaqaa ISIS kan teessoo isaa Afgaanistaan godhatee fi teessoo isaa Somaaliyaa godhate odeeffannoo kenne kamiyyuu badhaasa $10 akka kennitu beeksiste. Ameerikaan gareen kun hanna saamichaa fi arjooma biyya keessaa gibira saamicha namoota naannoo fi dhaabbilee daldala namaa fi qurxummii seeraan alaarraa bu'aa argatuun naannicha jeeqaa jira jedhe. Kanaaf gareen teessoo isaa baha Afrikaa Somaaliyaa godhate kun qaama meeshaa dhiyeessu akkasumas dhaabbilee yookiin nama dhuunfaa deeggarsa maallaqaa garee kanaaf taasisu yookaan tumsu beekuu namni dhuunfaa yookaan dhaabbata odeeffannoo naaf kennu kamiifuu badhaasa akka kennitu ibsiteetti. Akka Ameerikaan jettutti ISIS manneen barnootaa keessatti socho'aa jira. Haleellaa masgiidotaa dhaabbilee yaalaa fi awwaalcha irratti raawwateen lammiileen Afgaanistaan dhibbaan lakkaa'aman ajjeeseera. Caamsaa 2020 keessa haleellaa hospitaala Daawumaas Kaabuu keessatti raawwatameen lubbuu namoota 24 galaafateef itti gaafatamummaa fudhateera. Hagayya 2021 keessa ISIS haleellaa of ajjeesuu buufata xiyyaaraa idil addunyaa Kaabul keessatti raawwatameen miseensota tajaajila Ameerikaa 13 yeroo Ameerikaan Afgaanistaan keessa ba'aa turtetti raawwatameef itti gaafatamummaaf fudhateera. Fulbaana bara 2022 keessa ISIS boombii kolleejjii naannoo Shi'aa Kaabul keessatti dho'ee dargaggoota 19 ajjeeseef itti gaafatamummaa fudhate. Amajji 3 2024 ISIS Iraan magaalaa Kermaan keessatti boombii of ajjeesuu lama dhoosee namoota 100 ajjeesee 250 ol madeesseera. Bitootessa bara 2024 bakka muuziqaa Krokar City Hall naannoo Moskoo jedhamutti haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate namoota 137 galaafatuun isaa kan yaadatamu ture. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.